Shukran yaa Koronaa. Galatoomi Koronaa jedhe takka nama dhukkuba galateeffatu argeen beeku. Laakiin akkatti galateeffatee fi waan galateeffateef qababboo namichi. Akka jedhe laa kunoo. Nutu didee jedhe maal? Amrun bil ma'ruuf wa nahaa anil munkar. Dinnee Rabbiif ajajamuu dinnee jennaan jedhe. Raammoon hin mul'anne, Koronaan hin mul'anne, dhukkubni hin mul'anne dhuftee amrun bil ma'ruuf wa nahaa anil munkar. Hamtuu irraa nama dhorkitee khayriitti nama ajajuutti jirti jedhe. Daa'iin akkanatti waa hubata, daa'iin gadiin bara ajaa'iba akkatti waa hubatu namni akkatti waa hubata. Laakiin haasaan isaa baay'ee naa ta'ee namni kallattii adda addaatiin naa ergee haasawa namicha kana. Shukran yaa Koronaa, shukran yaa Koronaa jedhe. Maal jennaan dhuguma akka keenyattis biyya keessatti nuti hojii silaa Rabbi nurraa qabu dhiifnee biraa gallee jennaan. Dhiifnee biraa gallee jennaan Koronaan xixiqqoon hin mul'anne biyya nikuleerii hin qaba jettu. Biyya nuti as geenya yoo qabeenyaa yoo dinagdee yoo guddinaa yoo dagaaginaa yoo bargaaginaa yoo qaroominaa sadarkaa kana geenya yeroo isin jettu Rabbiin subhaanahu wa ta'ala raammoo ijaan hin mul'anne raammoo namni hin agarre kan namni nikuleeriidhaan ofirraa qabuu hin dandeenye kan namni ofirraa ittisuu hin dandeenye Rabbiin Numruuzitti raammoo bookee ija cabduu funyaan isaa keessa buufte Numruuziin ana rabbukumul a'laa jedhu galaafachiise sun hadha raammoo hin mul'anne waan namni gizee 100 maakirooskooppiidhaan guddisan malee arguu hin dandeenye Rabbiin addunyaa kanatti ergee jennaan addunyaan bukoofte boo. Subhaanallah Rabbi waa tokkomte subhaanallah baga tokkoon kan kee gabbarrenu baga tokkicha kee qabaanne. Baga tokkicha kee ummata gabbarurraa taane alhamdulillah wallahi diinii nati qabdu diinii akkasiiti booni diinii keetti boonuutu hin ta'in diinii keetiin booni diiniitti hin boonamu silaa beekamaadha diinii keetiin garuu boonuu kanatti dandeessu yoo jabeeffattee amrii waan rabbiin sii jedhe goortee waan rabbiin si dhorkerraa yeroo dhorkamte diinii keetiin boonuu haqa godhattabbo siimaa kee bareechabbo maqaa kee bareecha gaafati jiraattu si tolchee gaafati hin jiraanne maqaa si tolcha. Namatu natti bilbile afwan dhiifama. Nuti haasaa xixiqqoo waan nuti qoosaa dhaabbannee jenne walitti daddabarsina. Mataa keenya akkamitti jirra? Mataa keenya akkamitti ganda keessa jirra? Ofii keenya hoo mataa keenyaan nuti akkamitti jirraa jenne yeroo of qorannu yeroo of gaafannu keessa jirra boo. Yeroon akkasii kuni yeroo qormaataati. Dhiyeenya kana suuraa gabaabaa tokko abbaanuu kaasis ani hin beeku. Dhiifama. Nama kaasee facaasa. Suuraa nuti akkana jedhe abaluu jennee footoo kan ofii keenyaa nuti hin maxxansine. Waan akkasiitu oofama haa ta'u alaa kulli haalin. Namni waan sila eegaa jiru godha. Wanni nuti eeguu qabnu garuu nuufi Rabbiin jidduu maaltu jira yoo taate bareedduudha obboleewwan. Nuufi Rabbiin jidduu nagaan hammamtu jira. Nuufi Rabbiin jidduu rakkoon maaltu jira kan nuti awfiisa gaafannu dhiifama isa gaafannu yeroo jennu keessa jirra inshaallah. Ulfaadhaa galatooma. Shukran yaa Koronaa. Addis Ababaa magaalaa keessaa baalagee waan argite karaarra deddeemtu Rabbiin karaarraa galchee magaalaan Finfinnee qulqulluudha. Shukran yaa Koronaa. Manni shiishaa qulfiidha cufame. Manni shiishaa warra waaxuutu addunyaa kana keessatti daataan tokko iddeen ni jiru sila argadhee feesiniif handa barsan ture addunyaa kana keessatti namni hashiishii dhuguudhaan dhume ji'a lamman darbe keessa toora nama 153 hashiishii qofittiidhaan waaxuuxuudhaan shukran yaa Koronaa jedhe kan manni hashiishii dhaabbate kan manni shiishaa dhaabbate manni farsoo magaalaa Finfinnee keessaa naayit kilabiin gurguddaan halkan Rabbii eega yeroo magriibaa namni salaatu kan banamu ganama yeroo nuti subii salaannee kaanu cufama. Magaalaa Finfinnee keessaa shukran yaa Koronaa jedhe namichi tarii Finfinnee dhufee argite kanuma addunyaa dubbataa jira ta'e hin beeku. Finfinnee keessaa manni farshoo takka alhamdulillah lafti galgala geenyaan ceffaraa beet mannoonni dhugaatii shukran yaa Koronaa kanaaf jedhe waan biraatiif miti dhukkuba galateeffachuudhaaf miti.
dhukkuba galateeffachuudhaaf osoo hin taane dubbiitu achi nama geessiti. Daa'iin ijaan waa hubata. Of eeggadhaa jechuu malee waan inni dhufeef kana duruusun wa cibar. Darsii maalirraa barannaa, cibraa'u maalirraa argannaa jechuu akkanatti qarawuu, akkanatti fahamuu, akkanatti hubachuun inshaallah du'aata keenya namoota waan akka siyaasaa walii dabarsaa haasawa babbareedduu kana maalirraa baranna inni jedhu kunoo yeroo ammaa kana keessaa guyyaa kaleessaa dheengaddaatii jalqabee azaaniin magaalaa Miilaan magaalaa Xaaliyaanii keessaa azaaniin sagalee islaamaa yar ol fuudhamee akka inni azaanamu godhameera. Faaruun kan rabbiiti shukran yaa Koronaa azaanii nu baasifte. Wanni nuti jennu Koronaa galateeffataan jiru waan isin hojjetteef galateeffanne immoo shukran yaa Koronaa azaaniin ሰሞኑን እየተደረገ ያለው ነገር አንዱ ኮሮናን ሲያመሰግን አየንና ነው። በአማርኛ በአማርኛ እያላችሁ ያላችሁት ወንድሞቼ አፍወን በአማርኛ ብዙ ተከታታዮቼ ኦሮምኛን ቋንቋ ብቻ የሚናገሩ ናቸው። ጥቂት አማርኛ የሚናገሩ ሰዎች ግን ኦሮምኛን ቋንቋ ለማይችሉ ሰዎች ኮሮና በመምጣቷ ዛሬ አንድ ዳዒ አጃይብ የሆነ ንግግር ተናግሮ ለቋል። ያውም ኮሮናን አመስግኗት ይሄው አዲስ አበባን አይቶ የተመለሰ ይመስላል። አዲስ አበባ ሰሞኑን ሌሊት ጭር ብሏል። ባለጌ መንገድ ላይ ተነስቷል። የለም አንድ ነገር ለብሲ መነሞቱማ ለብሰሜ ነምተኮ አከከራዳሪን ተኝ ነምተኮ አከከራዳሪቲ ኩኑ ፖሊስ ደሜ ቀባ ሹክራ ያ ኮሮና ገለቶሚ እናመሰግንሻለን ለምን ተብሎ ሲባል ጭፈራ ቤቶች ከአዲስ አበባ ተዘግተዋል። አልহামዱሊላህ ምክንያቱ ደግሞ እኛ አምሩን بالمعروف ونهى المنكر ስለተውን ስለለቀቅን ያንን እየሰራን ስላልሆነ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እቺን ጥቂት የማትታየዋን ኮሮና አምጥተው አላህ ይሄው ከከተማችን ጽድት አድርገው ከጭፈራ ቤቶች ከሺሻ ቤት ከዚህ ምጫጫሱ ነገሮች ሁሉ አላህ አጥፍቶት ሰሞኑን ኮሮና አምሩን بالمعروف ونهى عن المنكر እየሰራች ነው። ጉያ ደንገዳ መጋላ ሚላን ከሰት አዛኒን ተካ ኦልቀበሜ አዛኑ ወሪ ኢጆሌን ከኛ ወሪ ጣሊያኒ ከሰ ጅርተን ወሪ ከሳው ኢንተር ሚላን ወሪ መጋላ ሚላን ጅርተን ህምቤይተኒ አዛኒን አከኒ መስጂዳ አዳዳራ ቡልቻና ነው ሰና ኩኖ አዛና ሰላታ ጀድ ጉያ ከሌሳ ፈረንጂ ሜቀ ሻሃዳ ቀበቴ መውቂያ ጀራ ሴንተኒ ኦቶሲላ ቀባተኒ መውቂያ ጀራራ አርጉ ደንደሰን ጉያ ከሌሳ ፈረንጂ ሜቀ ሻሃዳ ቀበቴ በር መጋላ ጀርመን ኬሳ ከንተ እምቤኩ ከነደና ይርገሜ አዛኒን ኦልቀበሜ ሐሳ አዛነሙ ረቢ ተቦአሙ ሹክራን ከናፍ ጀነ ዋብራቲ ፊሚቲ ዱዓ ዳይቺሱን አሳንሳና ተየተን ጀደ ገለቴፈታን ጅሩ ሞ ኬሶቲ ማሉ ኩምኒ ዱኩ በላን በላዳ በላ ወልቲ ፉዳ በላን አደባሴን ፉዱ በላ የሮ ዱፌ ሰማይዳ ቡኤ ወኒ ሰሚዳ ቡኤ አርዲነን ካኩ ዮ አርዲ ገ ሞ ነመከነ ወሊን ፎአቱ አሲቲ በከን ቀቡ አቺቲ በከን ዳቡ ሞ አሲቲ በከን ቀቡ አቺቲ በከን ቀቡ ከናፍ ሐዋሰ ኬኝ ሶዳ ረቢቲና ኬሱም ሲፍ ኑሬኑቲ ሞ ቢዝኒላህ ተዓላ ሐዋሰ ኬኝ ኡመተ ኬኝ ሶዳ ረቢቲን ኢንሻአላህ ረቢ ኬኝ ትቡተኔ ረቢ ኬኝ ትዲያኔ ኢስቲግፋር ጀነ ረቢን ኬኝ ረመዳን አለናኑን አንካክሲን ربين كينيا رمضان دفاجرو كان ربنا ننكاكسين اتنو هاغو رمضان نيغويا توكوا في نما الدنيا كان راغلو بايغل مي فميجر ربين برت رمضان غويا توكوا في نما ميكا كان غويا لما ها في غل مي فميجرو جرا سبحانه وتعالى ربين كينيا استغفاران التديبنو ربي كينيا سودادان التديبنو واحد دونو غديرا جدو كان من لغاتين الراجو فيرا جدو كان بالغي كرارا غلچيرا جدو كان من شيشا كرارا كاسيرا ربي سبحانه وتعالى خيرينو غدير خيرينو غدير كان غلطي فتا إنا لله وإنا إليه راجعون جنمو بلا ربي تمغين فتشون نرا ايغما ربي تبوتچون صدقادان امتت برمچون مساكين كينيا تبرمچون يرو كان والله biyya keenya biyyattii keenya kana keessa haadha ilmoo afur waraabessan baddaa keessatti mana jaarrattee ilmoo afur hammattee ijoollee manni sii urataa duwwaadha abbaan irraa duunaan mana urataa kana keessa akkamitti bulta gaan jedha wanni gariin waraabameen dabarfatu miidiyaanis nafaanan jiru yeroon baadiyyaa kana keessa deddeemu waa hedduun argaa oola biyya keenya kana keessa waan akkanaa afaan arge hawaasa keenya keessa
baddaa keessatti mana ijaarrattee abbaan mana irraa duunaan ilmoo afur guddifatti ilmoo afur guddifattu kana manni sii kun qaqaawwa duwwaadha maaluma nyaachiftaa jennaan wallaahi wama rabbiin koo naa kenne naa razzaqe nyaachisaa naan jettee jennaan waanan godhu wallaalee rakkina siisana callume deetu mana ammuma danda'u hirmaadhee biraa deeme hawaasa rakkataa akkanaa keessaa waan dhalanne jennaan immoo bakka itti saddaqannu qabna faranjii bakka itti saddaqattu dhabdee wal fara jettee geessitee galii gooti nuti garuu hawaasa bira kaayyannu qabna hawaasa bira kaayyannee bor rabbiin biratti biraa fudhannu rabbiif liqeessinuu qabna kanaan rabbitti birmannu jechuu isinitti dhaammachuu fi جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هجي روغ بابا مو بإذن الله تعالى رمضان أول قبته عمري كنيا في دعاينو كدا هجنة سين براغ قوداف تربانو بلمنوها في جنة بالما سين تره إن شاء الله تمر تنجرا بإذن الله أما استوديو كي سنجرا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته